baluudha jedhanii akkas dubbachuun sirriidha miti. Akkana jechuun inni garaa nama nyaatu jechuudha miti. Kun waan amantii wal qabatu akka amantii itti ilaalcha amantiitiin akka kanaadha. Garuu inni ammoo dhiigni isaa lafatti jigee hafuun qabu namoonni isa ajjeesan sun ammas seeratti dhiyaachuu qabanii keessi isaa qoratamuu qaba. Kuni wama namni hundi isaatu gaafatu laakiin namni muslimaadha akka jedheetiin sirba dhageeffatu uumama jechuun kun ajandaa muslimaadha osoo hin taane ajandaa muslimaadha osoo hin taane waan amantii islaamaatiin wal qabatu osoo hin taane waan gara biraatti dhufe jechuudha. Akkas jibba isaa qabaachuudha miti kun. Garaanu nyaata inni nama gaariidha ture dhugaadha nama namni hundi isaadha jaalatu. Muslimaaf kiristaanatti nama namni hundi isaadha isa waan jedhu weelli isaas haa ta'u weelluun isaadha sirriidha miti dhugaadha. Weelluu isaadha dhageeffachuun illee haraam dhugaadha. Laakiin akka namummaatitti jechuudha. Haacaaluu weelli isaa qofan turre nama gaariidha ture gaafa namni muslimaadha buqqaa'uu muslima jedhee irraa baqateen turre gaafa muslimoonni Harargee irraa buqqa'an Baalee gara Dakaar irraa buqqa'an namoota buqqa'an san bira dhaabbatee ammas ulamaa gurguddaa bira dhaqeetiin dubbisaatiin ture namoota akka Ajasan Gammadaa fa'aa namoota baay'ee bira dhaqee dubbisaa ture. Haacaaluu wanni itti yaadatamu keessaa guddaan isa kana sirba isaatii miti wanni guddaa isaa yaadatamu sirba warri sirbu baay'eematu jira. Warri sirbu warri daansii rukutu baay'eema jira. Namummaa isaati wanni namni isa garaa nama nyaatuun sun akkasiidha. Zulmiidhaan yakka tokkoon malee itti mucaan sun akkasi galaafatamuun garaan nama nyaata. Haa ta'u garaa nama nyaate jedhameetiin garaa nama nyaate jedhamee waan shari'aadhaan wal faalleessu godhamuu hin qabu. Garaa nama nyaate jedhamee waan shari'aadhaan wal faalleessu godhamuu hin qabu. Guyyaa torbaan isaa jedhamee boo'icha boohuu wama gochuu waan sila aadaa islaamaa keessa hin jirre waan amantaa islaamaa keessa hin jirre fidaniiti waan ulamaan islaamaadhaa hin hojjenne fidanii hojjechuun sirriidha miti. Akkasiidha hin gaddina jedhanii uffata gurraacha uffachuu torbaan Haacaaluu jedhanii guyyaa tokko waggaa keessatti torbaan kennaniif akkas jechuun kun warrummaan amantaa biraadha haa godhu malee akka muslimaatitti kuni waan deeggaramuudha miti isin jechuudhaaf rabbiin khayrii haa godhu. Galatoomaa naaf fadhaa jiraadha isin kabajaa iddoo tokko isin jaaladha isin dhugaa rabbi. Yaa tolesh barakat. Ayyee Amaanu'eel. Wayye. Jirta akkam nagaa jirta goba jiko? Jira nagaa kodha waaqayyoon haa galatu nagaa namni. Maaga jiraata akkam nagaadhaati? Jira dhugaa nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Gooftaan isa kam? Yesuusiin banta moo Waaqayyo abbaa banta? Amma nagaan isaa isiniif haa baay'atuun jedhee fudhadhaa. Ka eenyuudha nagaa eenyuudhaati ka yoo ka Yesuusii taate Yesuus ani nagaa fiduudhaaf hin dhufne balaa fiduudhaaf dhufee jedha. Waaqayyo abbaa yoo taate dhugaadha eessa sani Waaqayyo abbaa ka isin jettan san yoo taate nagaan isaa nu haa baay'atu. Ka Yesuus yoo taate immoo Yesuus an nagaa fiduudhaaf hin dhufne balaa fiduu dhufee lola fiduu dhufee ibidda fidee dhufee jedha. Isaadha nuun kadhatin. Ka kaane ammoo ka amma isin abbaa jettaniin sani inni sun Allah jennaan nuti ka isaadha nu haa baay'atu sun rakkoon qabu. Amma nagaan fudhatta moo hin fudhattu? Nagaa maal nagaa kamiin fudhadha? Nagaa ibidda of keessaa qabu moo nagaa ibidda of keessaa hin qabne? Yoo ati ibidda walitti maktee fudhatte maaliif fudhadhaan? Yesuus an nagaa fiduudhaaf hin dhufne balaa fiduu dhufee ibidda fiduu dhufee jedha. Nagaa isa kana maal godhu fudhadhanii an ibidda barbaadamu? Yoo ammoo lakki nagaa Waaqayyoodha kan duraan rabbiin nagaa biyya lafaa kan nagaa gochuu yoo taate immoo sun rakkoon qabu. Ka Yesuus hin fudhadhu ani ka macaafa keessa jiru sana. Amma nagaa isaa waa isa abiddaasiin hin jenne waa isatti hin deebinaa isatti rakkoon tokko hin deebinaa amma nagaan akkasii ta'u hin barbaaddu hin fudhattu nagaa. Nagaa isa ka Yesuus osoo hin taane ka gooftaa osoo hin taane ka Waaqayyoodha san jedhi kaati ka Waaqayyoo jedhi malee ka gooftaan jedhi. Kan Waaqayyootidha kan Yesuusidha kan jedhee gargar hireen jiru amma. Nagaan siifa balaa gargari Yesuusiyyuu nagaa Waaqayyo nagaan isin haa ta'u jedha ture malee nagaa Waaqayyo isin haa ta'u jedha fa'a yookaan nagaan isin haa ta'u jedha. Yesuusiyyuu nagaa namaaf kadhata isarraa nagaa nama barbaadinati. Innuyyuu nagaa namaaf kadhata isarraa maal godhu nagaa nama barbaadati. Sirrii miti. Amma jechuudha dhageeffadhu.
amma sirrii miniin amma madaalirra hin jiru. Nagaa isinii dhiyeessaan jira minii nagaan gooftaa isiniif haa baay'atuun jedhe amma. Gooftaa akka jedhu santu naaf hin ta'in isii galtee nagaa Waaqayyoo yoo jette xiqqoo si wayyaadha. Amma gooftaa isheetu siin gallee. Bakka sani bakki rakkoodha bakki ani fudhachuu diduu jiru bakka sani. Okay, maaliif siin gallee? Meestii. Nagaa gooftaa kan jettuun sun eenyuun jechuu jirta? Gooftaa kan jedhu sanaa Yesuusin jechuufan jira. Akkas. Ani Yesuus nagaa fidee hin dhufnee siin jechuu jira ka. Yesuus nagaa fidee hin dhufne. No. Dhaggeeffadhu gaa ani waa tokko argadheennaani waan barbaadduuf argadheennaani dhimmani iddoo biraa deemuuf garee kanaafiyyuu inni wanta hundumaan iyyuu walqixxee abbaa isaa wajjin tokko waan ta'eef waan addaa gara baasii isaan ilaaluuf hin qabu. Mee naa kenni mee bakka walqixa bakka jedhu san mee naa kennati. Yesuus abbaan na caalaa jedhee jira. Mee macaafa keessaati bakka itti Yesuus Waaqayyo walqixa bakka jedhu naa kenni mee. Yohaannis boqonnaa 10. Lakkoofsa 19 mee dhaqe dubbismee meebii. Ati dubbismee yoo si bira jiraate. Dubbisaan utuman taa'uun galeen. Ani abbaan na caalaa kan jedhu si haa dubbisu moo? Abbaan na caalaa moo baale? Abbaan na caalaa osoo hin jedhamu. Kan inni jedhe kan Yesuus jedhe si haa kennuun. Isan amma sii kennaa jiru naa dubbisi isa booddeetti dhumna. Okay, tamam. Ayyee tole Yohaannis boqonnaa 10 hin dubbisaaf himee jamaa. Yohaannis boqonnaa 10 ayyee. Boqonnaa 10 lakkoofsa 19 jedhe. Tamam. Akkana jedha. Sababii dubbii kana hundumaatiif Yahudoonni ammas yaadaan gargar ba'anii jedha. Qoy. Macaafuma naqee fuudhaa qoy. Amma jedhu barbaadee taati. Anaaf abbaan tokko kan jedhu. Lakkoofsa 30 kaasuun lakkoofsa 30 irra jedhanne sun. Lakkoofsa 30 irratti anaa fi abbaan tokko ka jedhu sun anaa fi abbaanii fi ani tokko isaaniin jedhee jedha. Tokko jechuun maa wal qixa jechuudha miti. Tokko jechuun waan hoolotaati. Hoolota tiksuu irratti. Amma dhaggeeffadhu sitadima. Tokko gaafa jedhamu. Tokko gaafa jedhamu wanti hundumtuu tokko akka ta'edha. Seegalee anaa fi abbaan tokko gaafa jedhu wanti hundumtuu waaqummaan isaanii, humni isaanii, guddummaan isaanii, hojiin isaanii tokkodha jechuusaadha. Okay. Eega akkas taate anaa fi abbaan tokko jechuun wanni hundumaa tokko eega taate boqonnaa 17 lakkoofsa 11 irratti maal jedha? Yaa abbaa qulqulluu akkuma nuyi tokko taane warri ati anaaf kennites tokko haa taaniif maqaa keetiin isaaniin ergee jedha. Egaa kun waaqummaa kan namaaf kennu taate waaqa 15 godhattan jechuudha. Akkuma nuyi tokko taane isaan ati anaaf kennites tokko haa taaniif jedhe. Tokko ta'e kun walitti tokko ta'u jira uummanni waaqa 15 ta'a jechuudha. Abbaa takka ilma lama Yesuusiin afur qulqulluu sadii barattoota 12 waaqa 15 ta'a jechuudha. Tokko ta'uu jechuun akka ati hiikte kanatti yoo deeme waaqa ta'uu isaadha yoo ibse waaqa 15 ta'a. Waaqa 15 ta'a. Qulqulluu waaqa 15. Isin waaqa sadii qofaa miti waaqa 15 qabdan jechuu gaafa sana. Dubbiin kun akkasidhaa miti.
Akkuma nuyi tokko taane warri atanaaf kennites tokko haa taaniif jedhe. Na dhaggeeffadhu. Amma fakkeenyaaf ati jechuudha amma ni quraana shiikuudhaa fi mirga hin qabu maaliif fudhadheen jiru waan ta'eef. Diigalee Okay. macaafa qulqulluu boon naa hiikuu hin dandeessu. Yoo siikuu fudhattee yoo siite fudhattaa yoo siite hubaate immoo hin dhiista malee akkasittidha malee naan sirreessuun kee dogoggoradha. Maal eessa afaan kamitti naa hiiktaati garuu? Gaafan sin jedhu adeemsa akkasidha. Kana jechuu barbaada isa jechuun sin jedhe. Malee Afaan kamitti naa hiiktare ati afaan Oromoo irraa garamitti naa hiiktatu? Amaariffaan naa hiiktamoo? isa nagaa walitti deddeebisnu amma isaa jaldaadhisne. Maal afaan hadiisa maal hadiisa yoo natti fiddeetiin jette hadiisa guutuu dubbisiin jedha yookaan afaan Arabiffaatti deebi'ee sii hiika. Ani wagguu sii hiika siin jedhu ana hafuuraan sii hiika siin jedhu bara hadiisni ati fuuraan hiikaa miti. Ayyee gootu Ahmad Daddalli. Akkas jechuu barbaadee amma fakkeenyaaf Ma'amad maal gochaa jirta ammas itti gaafate akkas jechuun ni lakki akkas jechuudha gaafa jettu maal gochaa jirtaati. Situ akkasitti hiikee barra akka tayyib tole mee bakka tana naa hiika akkas jette sanitti tole. Akkuma nuyi tokko taane isaanis tokko haa taaniif jedhe Yesuus. Sababii inni kana jedheef sitti moo? Akkuma nuyi tokko taane isaanis tokko haa taaniif jechuun maaliin tokko taane? Waan kan isaan tokko ta'an immoo jechuudha. Wangeela lallabuudhaaf tokko yoo ta'an yookiin immoo wal yoo qabatan tokkummaa yoo qabaatan wangeela fufsiisuu wangeela tokkummaa jechuun walqixxummaadha. Tokkummaa jechuun walqixxummaa agarsiisa. Tokkummaa jechuun tokkummaa kaayyooti moo tokkummaa walqixxummaati? Walqixxummaan waan biraadha. Kanaafuu waan biraa jedhi kaati maaliif anaa fi abbaan tokko jechuun illee maaliif ati walqixxummaa jedha. Walqixxummaan agarsiisu tokko jechuun eessatu biyya kamittuu walqixxummaan agarsiisu fakkeenya Oromoon tokko jedha uummanni dur zaman amma akkanan ta'in kan Oromoon tokko jechuun walqixa jechuudha miti Oromoon hundi walqixa jechuudha miti Oromoon durriyyee jira kashlabbee jira nama gaarii jira nama guddaa jira nama xiqqaa jira daa'ima jira guddatu jira dargaggeessa jira Oromoon tokko gaafa jedhamu kaayyoo irratti jechuudha malee wal qabachuu irratti jechuudha malee addunyaa kana keessatti wannummaan tokko jedhan walqixxummaa wanni agarsiisu hin jiru. Anaaf abbaan tokko jechuun kaayyoo irratti. Abbaan illee hoolota tiksuu barbaada, ani illee hoolota akkanaa tikfamtu barbaada jedha. Waan hoolotaati kan inni dubbachaa ture. Yohaannis boqonnaa 10 irratti waan hoolotaati. Hoolota hin beektaate hoolota koo jedhe. Hoolota kana abbaatu naa kennee jedhe. Abbaan akka jarri kun badan hin barbaadu, ani illee akka jarri kun badan hin barbaadu jedhe waan hoolotaa irratti dubbachuu jira malee Yesuus akka jettu kana walqixxummaa agarsiisuudhaaf hin miti. Tokko jechuun walqixxummaa agarsiisu. Fakkeenya macaafa keessatti maal jette? Maal saamtu tokkodha. Kaayyoo irratti fakkeenyaaf Waaqayyo akka hoolonni kun badan hin barbaadu, Yesuus illee akka hoolonni jalaa badan hin barbaadu. Kaayyoo isaan namni ree? Hoolota sanaa fi Yesuus gooftaa moo gooftaa mini? Maali Waaqayyo ani kaayyoo irratti barri kaayyoo irratti amanuutii fi Rabbiin fakkeenya ati akka Rabbiin illee akka qajeeltu barbaada ani illee akka qajeeltu barbaada. Kanarra tokko jechuun amma Rabbi akka gara Rabbi ati deebituun barbaada Rabbiin illee san barbaada jechuudha. Tokko jechuun isa kana. Yesuus akka hoolonni isaa qajeeltu barbaada. Rabbiin illee akka hoolonni isaa qajeeltu barbaada. Waan hoolotaati kan inni dubbachaa ture bakka sanitti. Yohaannis boqonnaa 10 irratti lakkoofsa 24 irraa duuba deebi dubbisa. Waan hoolotaati. Hoolonni akkana jalaa badduun barbaadu. Abbaan inni isaan kana natti kennees akka badan hin barbaadu jedhee dubbachaa ture. Waan hoolotaati malee akka jette kana tokkummaa walqixxummaati miti jechuudha. Tole mee amma kan siin jedhe san naa deebistamee lakkoofsa boqonnaa 14 irra kan jiru sanii lakkoofsa 28 irratti maal jedhee Yesuus amma nan adeema deebi'ees isin bira nan dhufaa akka isin hin jedhe dhageessanitti utuu na jaalatu taatanii waanan gara abbaa dhaquuf hin gammadu turtanii abbaan na caala'oo jedhe. Abbaan na caala'oo jedhe. Abbaan akka Yesuus hin caalu amantamoo namantu ati. Okay. Yommuu inni jecha kana dubbachaa ture Yesuus Kiristoos maalidha? Yeroo sana nama ta'ee lafarra deebi'aa jira. Kanaaf jecha kana dubbate. Maal hundumaa nama ta'ee dubbate maal waaqa ta'ee hin dubbanne Yesuus takka. Hafuura ta'ee hin dubbanne nama ta'ee dubbate hundumaa. Anaaf abbaan tokko illee gaafa jedhu sanuma.
Nauma ta'ee dubbate afaanuma namaa kanaan dubbate malee waan biraatti miti. Ana abbaan na caalaa kan jedhe kana amantamu namantu ati. Abbaan na caalaa kan inni jedheefi isaan too abbaa hin beekani. Hin argine. Abbaan na caalaa kan jedhe kana amantamu namantu akka abbaan isa caalu. Na dhaggeeffadhu kaa maanni na dhaggeeffadhati suutanii. Okay, dubbadhu katafi. Abbaan targisiisii inni nan deemaannaan isaanii waan gooftaa Yesuus wanta inni isaaniif gochaa ture dinqiin hojjechaa ture wantoonni inni nama fayyisuu isaa isaan gargaaru hojjechaa ture waan ta'eef amma biraan deemaa jedhe. Gaafa kana isaaniin jajjabeessuudhaa fi bartoonni akka isaan jajjabaatanii fi ani achi yoo naqee isinii wayyaa abbaa koo biran deemaa jedheetti mee achi booddee abbaan inni na caalaa isin ana caalaatti isiniif yaadaan hafuura isaa isin jajjabeessuyyuu isinii ergaa kanaafiyyuu yaadaniiraan hirraafamina jedhee abdii kennuuf Akka isa caalu amantamu namantu kadhaa gabaabaadhaam. Abbaan akka isa caalu amantamu namantu. walqixxeedha. Abbaan na caalaa ka jedhe Yesuus hoo hin dogongore moo? Situ irra beekamoo Yesuus tu irra beekasi? Aan dubbadhu. Situ irra beekamoo Yesuus tu irra beeka? Yesuus abbaan na caalaa jechuu jiraata moo walqixa naan jechuu jirta? Mana dubbisame. Maal natti himte Maanu'eel Yesuus hin didu jirtaati. Yesuus abbaan na caalaa jedhe atammoo lakkee walqixa naan jechuu jirta. Na caalaa jechuu fi walqixa jechuu walqixa waan tokko moo? Abbaan na caalaa jedhe akka inni abbaan isa caalu amantamu namantu siin jedheen. Akkami walqixa jettaati? Hin amantuu tokko kan isaan ta'anii. Tokko ta'uu si himee jiraani. Kaayyoodha malee wanni kun waan tokkummaa walqixxummaa agarsiisu siin jedhe si dubbadee jira. Amma akka si gaafa naa deebisi. Akka si gaafa naa deebisi. Tokkodha Kasi gaafa naa deebisi. Naa deebisi kasi gaafa. Abbaan na caalaa jedhe Yesuus. Itti amantamu namantu abbaan na caalaa jechuu kan. Na caala deemoo na caala wayi. Na caalaa jechuun bar loqodaa bar kun. Yibal'aa nyaalinaa jedhama. Na caala woo jedha. Na caalaa jedhi ayyi dubbisa na caalaa jedhi kun loqodaa wallaggaati malee waan biraas biyya loqodaa lixaatiin akkasitti dubbatamaa bar. Na caala woo jechuun maal jechuudha? Na caalaa jechuudha ka. No, na caala woo jechuun moo? Akkas jechuudha? Maal jechuudha ree? Amma ergaa kana inni dabarsaa jira. Na caalaa wagguu jedhamu si galtee waa weerra jecha weerratti waan nuti eebbame dhufu malee na caalaa jechuun ban na caalaa jechuudha. Afaan Amaariffaatiin illee yibalxanyaalennaa jedha bar. Na caalaa waan ta'eef jecha jedhee dubbata. Si galtee na caalaa jedha. Abbaan na caalaa kan jedhe kanaati fudhatamuun fudhattu. Yesuus abbaan na caalaa jedhee jira fudhatamuun fudhattu. Amma kaayyoo inni na caala woo jedhee sana beektaa amma isanatti mi biroo akkamiin akkas jedheef kaayyoo sanatti mi amma fakkeenyaaf kaayyoo qaba ani immoo kaayyoo sana hubadheera inni ergaa sana bartoota jabeessuudhaaf jecha kana dubbate kaayyoon kee maali? Kaayyoon na caalaa jechuudha. Kaayyoon achi dura waan deemsaa dubbachuu jira. Ani deemaati abbaan na caalaa jedhee beeksisu jira uummatatti. Ani deemaa abbaan gara waan na caaluuf jecha garas deemuu jira jechuu jira. Abbaan na caalaa gara abbaan na caalu sanitti deemaa jechuu jira Yesuus. Hin gaddani moo hin gammadani? Agammadanii maalan san si gaafachuu jira moo? Yesuus abbaan na caalaa gara abbaan na caalu sanitti deema. Abbaan gubbaa jiru sun na caalaa jedhee dubbatu jira. Akka macaafa keessanitti. Kanaafuu abbaan akka isa caalu amantamu namantu ati Amaanu'eel mootitu jirta macaafa. Inni sirriidha dhaggeeffadhate. Kan inni haasaa jiru eenyudhaaf haasaa jira? Kun jechaan jira. Barattoota haasa'u jira. Akka abbaan isa caalu amantamu namantu ati. Gabaabsi. Waa'ee kan keenya gabaabsu miti. Umurii kee guutuutu waan jettee usuu waan si ibsuu hin danda'u waan ta'eef kanaaf wanti gabaabsee haasa'u hin qabu. Kaayyoo isaa dura hubadhu kaayyoo isaa. Amantamu namantu bakka kanatti abbaan Yesuus inni caala jettee amantamu namantu. Dura kaayyoo isaa sana bariin siin jedheen kaayyoo isaa inni na caala jedhee sana bariin jedheen. Kalaas dadhabee jira mucaan kuni. Ta'i bakka biraa baasee sitti mul'isamee maal jedhaa Qorontos tokkoffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irratti wama kana wal qabatee
boqonnaa 11 irratti amma immoo jedhe Phaawulos Kiristoos mataa warra dhiiraa abbaan manaa mataa haadha manaa Waaqayyo mataa Kiristoos ta'uu isaa akka beektan nan barbaada jedhe. Waaqayyo mataa Kiristoos. Mataa Kiristoos jechuun kan qabeettiin olii gad oofu jechuu ajajaa isaadha. Waaqayyo ajajaa Kiristoos ta'uu isaadha. Mataa Kiristoos ta'uu isaadha akka beektan nan barbaada jedhe. Kun Waaqayyo Yesuusin caala jechuu jira. Yesuusin caala Waaqayyo. Fagoo isaa walitti dhiyaata sa. Waaqayyo kan jedhame sun abbaadha. Abbaan sun Yesuusin caala. Yesuus kuni mataa Waaqayyo mataa ta'eef isa hooggana jechuudha. Yesuus ammoo miila Waaqayyo jala jira. Akka miila Waaqayyo jala jiru amantamoon amantoota. Kennaa wajjin dubbadhu mee? Ati amantamoon amantooti akka miila Waaqayyo jala jiru inni.